Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu galanni fulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u mee har'a gammadaa kan jirtan akka ko galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u akka amma waaqeffachaa jirru kanatti badaa waan turru natti hin fakkaatu galuun keenya na fuqeetti ameen. Yesus barabarana galateeffamu Waaqayyoon hin galateeffannaa ayyaana isaa isa nu gidduutti dhangala'ee jiru kanaaf gooftaan ulfinaan hajajamu gooftaan kun Waaqa dinqiidha kan akka isaa dhuguma eenyuyyuu hin jiru fakkaattiin qabu qixxeen qabu galateeffamaadha ulfinniif guddinni isaaf haa ta'u. Afurichuma keessa jirra wanta ta'eef ganamas kadhatamee faarfannaadhaanis Waaqayyo wajjin afura Waaqayyo wajjin wal argaa turre waan ta'eef barumsattiin seenaa waa'ee Gelgelaatti jirra waa'ee Gelgelaatti jirra akka Gelgelaa humtuun jiru balbala biyya kakuu wanta ta'eef jechuudha eebba keenyatti kakuu keenyatti yerootti galuuf of qulqulleessaa of qopheessaa jirru wanta ta'eef yeroo gammachuuti nuuf akka misirroon naqatamtee gaa'elatti dhiyaattu misirrichi akka gammadu gooftaa keenya wajjin fuulaa fuulatti wal arguuf jenna wanta ta'eef wanti ba'aa nutti ta'e wanti gufuuf xaxaa nutti ta'e hundumtuu nurraa citeeti bilisummaadhaan gara iddootti waamamne sanatti humnaan birmaduudhaan fiiguudhaaf qophaa'aa jirra wanta ta'eef kanaaf Waaqayyootti gammadaati sagalee Waaqayyoo yerootti dhaggeeffannu ta'a. Egaa Gelgelaa waan baay'eedha kan hin abdachaa ture Gelgelaa keessatti nanna qabachuu dhukkubbii ceephoon namarraa bu'uu duwwaayetuun ta'in ergamaafaa arguutu jira Gelgelaattidha Iyyaasuuni isa ajajaa waraanaa isa ta'e sana kan hin argee jechuudha kanaaf tarii isatti dubbachuun nu kakaasaa afura keenya dadammaqsaa isa jedhu yaadaan ture haa ta'u malee isattuma deemna isatti dhufnaa amma Gelgelaa'uma keessa turraa waa'ee nanna qabachuu dubbannaa mata duree har'aa isinitti dubbachuu barbaade lafaa ka'ee miti itti dhimmeetanii kadhadheeni obboloonni naa kadhataniiti egaa ergaama Waaqayyooti jedheen amanaa akkas jedha mata dureensaa dhaggeeffadhaa dhiisuu fi dhiisuu gidduu nu galeera akka biraattis kaa'uun hin danda'ama beekee oman akkasitti kaa'e yaada keessan argachuuf dhiisuu fi dhiisuu gidduu dhiisuun jira dhiisuun moo dhiisuun jira mitiire yookiin dhiifama gochuu fi dhiifama gochuu dhiisuu gidduu isa jiru jechuudha afaan biraatiin maaliif dhiisuun nurra jira yookiin maaliif dhiifama gochuun nurra jira isa jedhuu fi dhiisuu isa jedhuu man fayyadamaa kanumaan qabadhaa sababiinsaa dhiisuun kuni amala Waaqayyooti Waaqayyootu Waaqa dhiifamaati jechuudha kanaaf maaliif barbaachise yoo jenne amala Waaqayyoo kana calaqqisuuf bifa isaaf fakkeenya isaa calaqqisuuf uumamne wanta ta'eef isatti uumamne kana galmaan ga'uudhaaf dhiisuutu nurra jira isa kana duwwaaf miti waan baay'eef dhiifama gochuun murteessaadha barbaachisaadha dhiifama gochuu dhiisuun hidhaadha takaallaadha dhukkubadha hin ajjeesa hin balleessa galmatti ga'uu malleerraa nu hankaaksa eebba hammaarrachuu malleerraa nu deebisa jechuudha kanaaf dhiisuun kun filannoo etuun ta'in dirqamadha garuu Waaqayyo Waaqa jaalalaa wanta ta'eef dirqiidhaan hin dhiistamoon dhiistu jedhee reebee nun dhiisisu dhiisi mucaa koo jedhaa fedha keenya yoo ta'e nu kabajaa bifaaf fakkeenya isaatiin uumamne wanta ta'eefi dhiisuuf filannoo qabna dirqama miti garuu dhiisuu alatti immoo jireenyi hin jiru
waaqayyoo amallisaa dhiisuu akka ta'e yookiin dhiifama gochuu akka ta'e jalqaba kan inni mul'atu seera uumamaa 3 gochaa araaraa waaqayyoo Addaamiif Hewaaniif godheedha jechuudha. Inni immoo yaadattu qullaa buusanii turan. Ayyaana waaqayyoo ofirraa molqanii gatanii qullaa buusanii turan. Dhiifamni ta'aafi ayyaana waaqayyoo bifa waaqayyoo ofirraa gatanii. Garuu waaqayyoo itti uffise. Isa kana beennaa kanuma jedhee darbuun barbaada. Inni kaan immoo dubartittii keessaa inni dhalatu suni mataa bofichaa akka inni tumu waadaa galeef. Eenyu keessaan dhalachuu barbaade dubartii keessaan. Dubartii ishee kam? Ishee waaqayyoo yakkite diina duratti salphiste. Kanaaf waaqayyoo araarri isaa daangaan qabu. Waaqayyoo waaqa dhiifamaati. Ijoollee isaa irraa kan inni barbaadus bifa isaa akka calaqqisnuudha. Maal gochuudhaan? Dhiifama gochuudhaan. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Garaa keenya qoqopheeffachaa deemna. Addunyaa kana irratti wanti rakkisaan akka dhiifama gochuun jiru. Waan barbaaddan jedha. Kennuunis hin danda'ama. Wal wajjiinis waluma danda'anis wal arrabsaas akkuma ta'etti jiraachuun ji'arra ba'uu danda'eera dhalli namaa. Waa'ee urjii qayyabatee fixeera dhalli namaa. Bishaan gajjallaa meeshaa deemu hojjetee ittiin deemeera dhalli namaa. Kunoo intarneetii isa dinqii hojjetu kalaqeera dhalli namaa. Hundumaa danda'eera. Dhiisuun garuu ulfaataadha. Dhiisuun garuu hafuura Kiristoos Yesuusiin yoo ta'ani malee hin danda'amu. Mootummaan kam, humni kam, gargaarsi kam, kumaattamni dhufee yoo nu baabsee hin danda'amu. Dhiisisuu kan danda'u, hafuura dhiifamaa namaa laachuu kan danda'u ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Inni immoo nu bira jira, nu gidduu jira, nu keessa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Amala dhiisuu keessaa kan biraa rakkisaadha isiniin jedheera. Inni kan biraa dhiisuun aarsaa gaafata. Aarsaa baasuu malee dhiifama gochuun hin danda'amu. Baay'ee rakkisaadha. Dhiifamni dhala namaaf akka ta'uu fi waaqatu nama ta'e. Waaqni nama ta'uu jechuun salphachuu jechuudha. Nama ta'uun salphinadha. Namni sobduudha. Waaqayyoo sobuudhaaf nama miti jedhame. Namni sobduudha. Namni ejjituudha. Namni gaggaragaltuudha. Namni waan baay'eedha. Waaqayyoo garuu qulqulluudha. Qulqulluu mudaa hin qabne. Natti tola sila magiineroo faarfatu waanuma jedhu wallaala. Qulqulluu mudaa hin qabnedha. Amma mee namoota yeroo dinqisiifannuuf yeroo jaallannu ani isatu na dhiba yeroo hundumaa akka baluu namni hin jiru jenna. Akka baluu jennee hamma jennee hundumaa salphanne. Abaluun sun iddoon taanetti argame. Amma yeroo jajnu ilaallachaa jajna ilaa. Egaa waan bor ta'uun beennu jenna. Maaliif baay'ee tokkas ta'ee argine jechuudha. Bori kan itti yaadda'amne uffee garaa guutuudhaan kan jajamuun danda'u ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqa qulqulluu mudaa hin qabne bara baraan hin qabaannetu nama ta'e. Nama ta'uu jechuun immoo sansila isinitti himedha. Xuraa'ummaadha, micciiramummaadha, jal'inadha, yakkadha. Isa ta'e. Yesuus akkas ta'e, eeyyeen ta'e. Cubbuu keenya baatee, eeyyeen baate. Cubbuu keenya baate duwwaa etuun ta'in cubbuu ta'e. Phaawulos akkas jedha. Warra Qorontositti yeroo dubbatu. Yesuus cubbuu baate duwwaa miti, cubbuu mata'eela. Maaliif? Araara gochuu, dhiifama gochuutu gatii nama baasisa. Yeroo dhiisnu hundumaatti gatii baasuuf qophaa'uun nurra jira. Tarii ulfina keenya ta'a kan nu gatuun nurra jiraatu. Tarii haqa keenya, tarii mirga keenya, tarii dhugaa keenya lafa kaa'uun nurra jira ta'a. Isatu namatti ulfaata. Dhugaan isinitti hima.
Dhiifama gochuu keessatti baay'ee kan nama quuqu maalidha beektu? Abaluutu yakke. Isatu na yakke. Angaruu maal gochuun narra jira? Ulfina koo dhiisee deemee dhiifama gaafachuun narra jira. Tole nan godha sayyuu maaltu na dhibe? Godheeman deebi'a. Garuu waan inni godhe sunoo, waan isheen goote sunoo dhugaa tokkotu jira. Sobdeetti moon sobne, na salphisteetti moo nan salphisne, na hateera moo nan hanne, maqaa koo balleesseera moon balleessine, irra deddeebi'ee godheera. Inni immoo irruma diddibamee hafamaa jedhama. Iyesuus maal godhe? Nuu dhiqe miti cubbuu keenya. Inni qama. Inni qama. Akkasuma ta'a. Ulfaataadha. Garuu maal isiniin jechuuf hin jedhee qabxii isaa dhiisuun aarsaa baasuu gaafata. Dhiifama fudhachuu, dhiifama gochuu yeroo yaannu nama kulkulfachiisa, nama quuqa. Maal jechuudha? Akkas na godheera. Akkas na gooteetti. Akkas na goote attamittiin dhiisa. Akkuma siif dhiifametti dhiifta. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa laatu. Maaliif Waaqayyo isa kana nuuf godheera. Qulqulluu ta'eetu jiru cubbuu keenya baateera. Jiraataa bara baraatu du'ee awwaalame. Jiraataadha miti reen? Attamitti awwaalama ree? Dhiisuudhaaf jedheeti kana ta'e. Aarsaa nama baasisa dhiifama gochuun. Kiristoosin duwwaa baasise miti anaaf isiniinuu isa guddaa isa lubbuu isatu nuu baase. Garuu dhiisuu yeroo jennu sadarkaa teenya irraa gadi bu'uu gaafata. Waan qabannee qabiyyee godhannee qabeenya godhannee halkanii guyyaa wajjin rafnee wajjin kaanu. Xiiqii, haloo, aarii, jibbaa isa eenyummaa keenya ta'e. Isa nu gatii meeqa irratti baasne. Isa lafa buusuu gaafata. Inni kun immoo aarsaadha. Ifa Yesus Kristos ifadha miti? Ifa samiif ardiitu callabboo dukkana dhandhame. Maaliif? Dhiifama gochuudhaaf jedhe. Ulfina samiirraa dhiisee isa seexanniif duuka buutoonni isaa isaaniif ramadame jedhee dubbachuuf jiru si'oolitti gadi bu'e. Maaliif? Dhiifama fiduudhaaf jedhe. Inni mootii moototaati. Inni gooftaa gooftotaati. Mootii mootota gooftaa gooftotaa ta'eetu jiru bifa garbaa fudhateedha. Yohannis mul'ata keessatti yeroo Yesus Kristos waraanaaf ba'u maqaa kanatti laata. Maqaan mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhu maqaa waraanaasaati. Akkuma biyya lafaa kanarratti fiild maarshaal faa jedhan jechuudha. Kan Yesus Kristos maqaan lolaa mootii moototaa gooftaa gooftotaati. Isa lolee takkaan mo'amne Yesus Kristostu bifa garbaa fudhate jedha. Filiphisius 2:7 jira. Itti dhiisee mootii moototaa ta'uun lola baay'ee injifatee wayyaa addaa uffateera. Gonfoo addaa qaba. Barcuma addaa qaba. Kumaaf kitilli akka ijoolleen kaayyoo jedhan kumaaf kitilli kan isaaf sagadanidha. Kan isa ordofanidha. Isa dhiiseetii garba ta'e. Garbi kabajaa qaba. Garba duukaa kan deemu jira. Isa ta'e Yesus Kristos. Maaliif? Dhiifama sa'anaaf isin dubbannu. Egaa dhiifama kana diduun dhiifama kana kompromaayiziin maalidha? Dhiifama kana mee asiifachi qabuun mee isa gatii Yesus baaseerra ejjechuudha. Waaqayyoon nu haa baraaru. Yeroon dhiisu jennu mee gatiin hojiin kee gatiin qabuudha. Alaa ulfina kee dhiisuun kee dadhabbiin kee gatiin qabuttiin jechuudha Yesus Kiristoosiin. Nu haa baraaru Waaqayyo. Dhiisuun filannoo miti obbolootaa. Dhiisuun dirqamadha ofii keenyaaf jechuudha. Dhiisuun gatii namaa baasisa. Isaayyaas gatii maalii akka nama baasisu
boqonnaa 53 guutuu irratti dubbata. Isa an dhiphiseen sana jedha. Kan Waaqayyoo dhiphise. Hammadii dhiiga dafqutti dhiphate. Dhiphuu guddaa, dhiphuu jecha namaan ibsamuu hin dandeenye dhiphate. Maaliif dhiifama nuu fiduudhaaf? Walii keenyaaf akka nuyi dhiisuu dandeenyuuf. Yesuus Kiristoos isa kana nuuf godhe. Isaayyaas akkas jedha. Isaan dhiphise sana caccabsuun jaalala koo ta'e jedha. Waaqayyo abbaatu waa'ee Waaqayyo ilmaa dubbata. Naan isa caccabsuun natti toleedha. Maaliif? Sababii keenyaaf. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa tokkoffaa maaliin isiniin jedhe? Dhiisuun qeessi Waaqayyo si eebbisu isaan cal jedhanii na ilaalu. Dhiisuuni aarsaa gaafatan jedhe. Waan tokkoon isinitti hima. Dhiisuun gowwaa wallaalaa nama fakkeessa. Gowwummaa miti inni dhiifama gochuun. Yeroo dhiifamuun shaakalamu garuu gowwaa nama fakkeessa. Eliyaas Gabulaa as keessa jira ta'een beeku garuu faarfannaadhaan nuu kaa'e. Yesuus koo michuu garaa koo naaf jettee fakkaatte gowwaa. Dhugaadhaan gowwaa fakkaate. Yeroo hundumaa dhiifama yeroo goonu, dhiifama yeroo gaafannu gowwaa fakkaanna. Akkuma amma Yesuus godhe. Kanuma Yesuusin isinitti hima. Akkas jedhe Luqaas 23:34 irratti yaa abbaa waan godhan jarri kun hin beekaniiti dhiisiif jedhe. Rarra'aa jira, waraanamaa jira, itti tufamaa jira, areen harkifamaa jira. Waan baay'eetu irra ga'aa jira Yesuus Kiristoos. Cinaachuu waraanamuudhaaf jedha. Garuu maal jedha? Hin beekaniim isaan abbaa jedhan. Hattee nama fakkeessa moo? Goota nama fakkeessa moo? Beekaa nama fakkeessa moo? Gowwaa nama fakkeessa ree kun. Eenyuun hin beekan jechaa jira. Fariisootaan hin beekan jechaa jira. Warratti xiyyeeffatanii raajii yoo taate jedhi warratti bu'ifannoo irraa warratti jedhani. Hojii isaa isa ulfaataa isanni ittiin ulfina isaa hundumaa gatee qullaa buuse warra arrabsaniin abbaa jedha. Waan godhan hin beekaniiti dhiisiifi. Gowwaa wallaalaa nama fakkeessu yeroo isin abaluun akkas jettu isheen immoo galuu fu'aa jedha namni. Gowwaa nama fakkeessa. Sila Yesuus Kiristoos mee fannoo irra taa'ee yeroo isaanitti ga'isamme jecha baasee mataa irraa gashe gootadha Yesuus jenna mitiire hin goone isa kana. Isa gowwaa fakkaate Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosi bishaan maaliiti? Bishaan jireenyaati mitiire? Inni bishaan jireenyaati. Bishaan jireenyaa isa ta'e. Isa galaanota irra deemameen dhumne kana uume. Laga yaa'een dhumne burqaawwan miliyoonii meeqa akka ta'anii biliyeeniidhaan lakkaa'aman addunyaa keessa jiran hundumaa inni uume Yesuus Kiristoos. Nan dheebodheedhe. An bishaan jireenyaati jedheera. Bishaanota kana hundumtuu isaan isaaf ta'e jedha mitiire. Kana hundumaa isa godhe tokkotu amma immoo qoonqoo goggogee arrabatu itti maxxane nan dheebodheedha. Maali gowwaan maal jedha Oromoon? Bishaan bira taa'ee gowwaa fakkaate moo hin fakkaanne Yesuus? Dhiifama gochuudhaaf. Kana eeggadhaa dhiifama yeroo gaafachuuf jettan, dhiifama gochuuf yeroo jettan illeellifamtani. Itti himte sirriisaa, itti hime jedhamtani. Irraa gashe beekaadhaa minni jechaan deebise hin jedhamtanis. Hin araaramna jedhan yeroo dhufan akkas jedhee jecha wallaalchisee geggeessanii miti. Etuu beektanii wallaalota ta'utu jira. Ogeessatu gowwaa ta'e Yesuus Kiristoos. Toleegaa kana eega jenne waanuma lamaan tokko eega dubbanne maalumaaf immoo dhiisna? Maaliif hin dhiisa? Maaliif dhiisna yoo jettan Waaqayyo isan kan keenyaatti booddeen dhufa Waaqayyo gooftaan gatii isa dhumaa irratti baase waanta ta'eef.
dhiisuutu nurra jira. Gatii isa dhumaa waan irratti baastan tokko tarii barumsa keessan ta'uu danda'a, tarii mana sin bitattan ta'uu danda'a, tarii gosa konkolaataa ta'uu danda'a, tarii guddisa ijoollee keessan irratti bifa baddanii waan hin taane taataniittu ta'a. Wanta gati jabeessa sin qabdan sanatti yoo namni sin jalaa bu'e attam gootu. Dhiifama gochuun kan barbaachise Waaqayyoo waa'ee dhiifamaadhaaf gatii isa ol aanaa baasee wanta ta'eef, isaaf gatii jabeessa wanta ta'eef, isaaf iddoo ol aanaa qaba wanta ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan nuufidha. Inni kun immoo dhiisuu malee dhiifama argachuun hin jiru. Jiraannaa ree dhiifa yeroof kadhannu maal jenna? Maatiyos 6:12 yakka keenya nuu dhiisi, nus immoo warra nu yakkaniif conditional. Ela yoo yakka dhiisne duwwaa nummoo yakki keenya nuu dhiifama. Waan hundumaa tola nuu kenne Waaqayyo. Waan hundumaa hin dhiisnu yoo ta'e garuu dhiifamni hin jiru. Isaa gala Waaqayyo miidhameeraan madaa hin galuuf Waaqayyo. Hin galuuf. Isa kana biratti isa gowwaa fakkaatudha Waaqayyo. Hin galuuf. Miidhamee rukutameera, sobameera, abbaan manaa koo anarratti ejjeera, haati manaa koo nagattee deem hin galuuf Waaqayyo dhiisiif jedha. Kanumadha kan inni jedhu. Kanaaf dhiisuu malee dhiifamni waan hin argamneef dhiifama shaakaluun dirqama keenyadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni sadaffaan gooftaan waan nuu dhiiseefidha. Qolaasaayis 3:13 irratti akkas jedha. Waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo koomate waliif dhiisaa abboommiidha. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isin immoo waliif dhiisaa. Akka eenyu isiniif dhiise? Kan keessan hin beeku an taa'ee cubbuu koo yeroo yaadume waan Waaqayyo naaf dhiise hin beektan yoonis hin beekee suman durgoodheefan mana baqattu. Kanaaf isinittiin himu. Garuu akkuma Kiristoos isiniif dhiisetti isin immoo maal godhaa? Waliif dhiisaa. Kiristoos gatii naan baasisne, Kiristoos inuma naa dhiiseetu beeku hunduma isaayyuu. Kanaaf akkasitti waliif dhiisaa'edha. Yaadan dubbadhe amma. Yaadan dubbadhe akka namni kan ni yaadatu seenaadhaan waan tokko yerootti himamudha. Kanaaf seenaa macaafa qulqulluu keessa seenaa Yoosefiif obboloota isaatiin waa'ee dhiisuun maal godhaa isa jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Mee jalqabaa waa'ee obboloota Yoosef dubbanna. Obboloota Yoosef hundumti keenya iyyuu waan isaan godhan beenna. Gurguran miti? Gurguraniiru, bollattis darbataniiru, waan baay'ee godhaniiru. Mitiire? Dhumarratti isa kana yaadaa turan. Dhiifama gaafatamoo hin gaafannee isa jedhu yaade. Dhiifama gaafataniiru moo hin gaafanne? Maal jettu isin? Gaafataniiru? Hin gaafanne? Maalinni beektu? Jarri suni nama 11 miti isaan? Garaamattiin dhiifama godhanis dhiifama fudhatanis hin qabani. An kanan baradhe dubbisuurra. Hin qabani. Maalii miilla isaa irratti kufaniiru maalii jettu miti? Maaliif akka kufan ilaallame? Yeroo isaan dhiifama isa gaafatan tokkotu jira. Nuu dhiisi jedhanii. Maaliifin garaa dhiifamaa hin qaban akka jedhanii isinitti himuu barbaada. Akkas jedha. Seera uumamaa 50:15 amma 21 isa jiru daddafeen isiniif dubbisa. Akkas jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Obboloonni Yoosef erga abbaan isaanii du'ee yaadda'anii Yoosef haloo qabatee isa nuyi hamaa isa irratti hojjenne hundumaaf ijaa nu baafata ta'a jedhani. Yaadi isaanuu galaa jira miti? Abbaatu du'eega. Isaan Yoosefitti erganii akkasittiin jedhu dhagaa dhiifama gaafachaa jiru. Abbaan kee, abbaan eenyu?
abbaa Yoosef abbaan kee tundu'in nu abboome maalo isa obboloonni kee sitti balleessan hamaa sirratti hojjechuudhaan isa si yakkanis isaaniif dhiisii hamaa sa hojjenne isa sitti balleessine miti abbaa isaaniitu jedhe akkasitti ittiin jedhu jedhaati Yoosefitti himaa nuun jedhee ture ammas immoo obboloonni kee irra daddarbaa garboota Waaqayyoo isa kan abbaa keetii adaraa nuuf dhiisi siin jedhaniiru jedhan Yoosef ergaa isaanii yommuu dhaga'e hin boo'e obboloonni isaas dhufanii miilla isaatti kufanii kunoo nu isiif garbootan taana jedhanii jedha amma kana yeroo laaltanii maalumatu kana keessa isaan deemsise amma isaanii wanama tokko araara taa'an oolanii araara jettanii yeroo waamtanii ela asiin naanna'ee etuma inni kun akkas ta'e eeyyee dhufamuma garuu jedhaga dhiifamee jedhame garuutu hin jiru ela garuu inni kun akkas godhe isa kana immoo maaltu si dhibeessin amma kan waamamne araara gochuudhaaf etuun dubbatamiin moo waan hundumti isaa diigameetuun himamiin moo amma gaasaan isa kanatti jiru ela amma Yaaqoob moo isaantu Yoosefin dura arge maal Yaaqoob jiraachuuf dhiisuu isaa beekaa yeroo isaaniin simate Yaaqoob shoora maalii qaba Yoosef isaaniin simachuu keessatti yakka isaanii hundumaa itti beekuu miti kan inni itti marmee boo'aa ba'e hamma warri Gibxii inni mootii ta'e ragaa geggeessaa biyyaati geggeessaan biyyaa akkasitti boo'uun sirrii miti of qabuutu irra jira hamma warri Gibxii hundumtuu dhaga'an mana mootummaa keessa sagalee ol fuudhee boo'ee of qabuu hin dandeenye jedha garaaraara hin qabneetu boo'a garaaraara hin qabneetu boo'a Waaqayyo namaa gargaaru haloon garaa keessa jirraan namni boo'uu hin danda'u ofii koorraan beekan booddee isinitti hima garuu abbaan koo yeroo awwaalame hin boonye dhimma isaan qabdu yoo jettani silaa nan du'an ture iddoo isaa nan jaalladha garuu maaliif beektu xiiqii qabadhee haaloo qabadhee waan hin ta'eef hin boonye booddeen isinitti masa ela inni boo'unsa duruu dhiisee Yoosef keessan garaa akka kan keessaniin qabun garaa Kiristoosiin qabala fakkeenya Kiristoos isa dhufuudhaaf jiruudha Yoosef duruu dhiise kun hundumtuu jira haaloon garaa isaanii keessa guuteera waan ta'eef sammuun isaanii duudaadha haaloon xiiqiin dhiifama gochuu dhiisuun sammuu namaa adoocha ilaa filamee dadhaban tilmaamuu akkasuma gonaan jiru miti heduu ferreguu jedha Oromoon heduu ferreguu hin dandeenye amma guddinuu godha Yaaqoob hin jiru kanaaf itti mallaa'e hojiin isaanii maluu madhasan yeroo hundumaa waan hundumaa keessatti maluu akkas goone asiin baane akkas goone maluu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa rukutamu maluu falan qabne maluu faayidaa hin qabne yeroo hundumaa maluu yeroo hundumaa xaxuu yeroo hundumaa karaa jal'aa irra deemu namni dhiifaman goone garaansaa yeroo hundumaa mala xaxa Waaqayyo nu haa baraaru dhaqaniiti akkas abbaan kee akkas jedhee akkatti isaaniif dhiistu waan jedheefi asiin akkas waan ba'eefi jennaan deebiyyuu laachuu dadhabenno deebii laachuu dadhabe sinin jaalladhaam jechuudha boo'ichichime ani sinin jaalladhaami amalli keessan isin jaallachuu nan dhiisisu amala keessan irratti hirkadheen of bira sin qubachiise miti amala keessan itti hirkadheen miti ani garaaraaraan qaba akka jechuu natti fakkaata boo'unsa
qalbii jijjiirrannaan isaanii garaa qajeelaa irraa maddine. Garaa dhugaarraa hin maddine. Abbaa isaanii akka meeshaatti itti fayyadamuu barbaadan. Abbaa keetu dhiifama akka nu beekugaa akka isaan jarri wal jaallatan jaalalichatti fayyadamuu isaaniiti. Abbaa keetu akkas godhisiin jedhee. Waaqayyo nu haa gargaaru. Garaan araara gochuu hin dandeenye wiirtuu warshaa seexanaati. Dheeraadha miti? Garaan dhiifaman goonee maalidha? Warshaa seexanaadha gabaabaatti. Iddootti seexanni warshaa isaati. Garaa araaraa warri hin qabne as keessa yoo jiraanne warshaa seexanaati garaan keenya. Seexanni immoo yeroo baay'ee nan dubbadha amala isaa keessaa dhibaa'aa miti. Dhibaa'ummaa namatti naqa malee inni dhibaa'aa miti. Seexanni warshaa argannaan maal godha? Hojjechuu ganamaa galgala. Hojjechuu garaa haaloo qabate, garaa dhiifaman goone, abbaa keessanitti kan qabamtan, haadha keessanitti, ollaa keessanitti, miseensa waldaatti, tajaajilaatti qabame, sabni tajaajilaatti lubatti kan qabamtani, garaa keessantu warshaa seexanaati. Ingalanni sa'aatii hojiin dabarsu 24 hojjetammoo. Taa'eeti waan oomisha. Garaa obboloota Yoosef keessatti maal oomishe? Beettu? Hinaaffaatti oomishe. Inni kun uumama 37 11 irra jira. Hinaaffaa waan jedhamu keessa garaa tokko isaanii keessatti oomishe. Hinaaffaan bubbule maal fida beettu? Ajjeechaa fida. Qaayel maal godhe obboleessa isaa? Jalqabni hinaaffaadha. Booda maal godhe? Isaanillee Yoosefin ajjeesuu hin dandeenye. Waaqayyoon haa galatu. Qaayel garuu maal godhe? Waaqayyoo aarsaa fudhannaan itti dubbate Waaqayyoo gorsee itti deddeebi'e hidhiisi kanattiin jedheen dhageenye. Deemee nama qajeelaa Abeeliin, nama garraamii, nama jaalalaa, nama warran amanamne amanu fuudhee kottuu bashannana deemna jedheeti ajjeese. Maaliif? Hinaaffaatutti galee. Hinaaffaatutti galee obboleessa isaa fi dhiisuu dadhabe. Obboleessi isa yakkee miti. Isa obboleessi isa caale sana dhiifama gochuu dadhabe. Waaqayyootti qabame. Kanaaf hinaaffaan immoo ajjeechaa hore. Dhiifama gochuu ani nyaafuu, ani natu, ani jireenya garuu haaloo qabattee jirta jireenya kee keessatti. Inni sun immoo sadarkaadha. Inni sun immoo warshaa seexanaati. Keessatti hojjeta. Gara cubbuu biraatti si ceesisa. Irratti dammaqe. Garaan haaloo qabatee jiru bakkatti ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuun itti oomishamudha. Itti koratama. Keessatti koratama. Koratu taa'ama. Mareetu gaggeeffama. Garaan akkasii yeroo argamu jechuudha. Yaaduman taanetu natti dhufa jettu miti oomishaa jirannis hin keessa taa'e. Garuu qabiyyee kan inni argatee, waltajjii kan inni argatee garaa sanatu namatti qabamee jira. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Obboloota Yoosef 37:19 irratti uumama dubbisuu dandeessu. Fagootti isa arganiidha. Fagootti isa arganii inni galaa baatee deema. Etuunni isaan biran qaqqabiin kora taa'anii achi jira. Kottaa jedhan. Kottaa jedhan. Kottaa isa ajjeesna jedhan. Abbaa abjuu kana isa ajjeesneeti bineensi hamaan mucaa kee nyaate jennee akkatti koratan. Wayyaa dhiigaan makneeti abbaa isaatti kennina. Abjuun isaa eessa akka ga'u arginaa jedhan. Garaan dhiisuu diduu gara hamaatti nama geessa. Hamaan Yoosef irratti hojjetame teessanii yoo yaaddan baay'ee gaddisiisaadha. Ani isa seera uumamaa keessatti galmeeffamerra isa macaafa faarfannaa keessatti galmeeffametu baay'ee jireenya kootti bu'a. 500 17 18 Yoosef akka garbaatti gurgurameedha. Eenyuun? Obboloota isaatiin. Isa booda iddoon itti gurgurame sun immoo
miilla isaatti cancala galchaneedha. Seerri uumamaa isa kanan ibsu. Macaafa faarfannaatu isa kana ibsa. Miilla isaatti cancala galchanii mucichi mucaa waggaa 17 xobbeedha yaada. Kanaaf sibiilli miilla isaatti gale miilla xobbee kana maal godhe laata? Sibiilatti galchaneedha. Itti aansanii immoo waanjoo sibiilaa irratti fe'anii jedha 517:18. Waanjooni warri waa'ee qotiyyoo beektan waanjoon mukarraa soofama miti? Akkas miti? Ilaalaa gaa qotiyyooni kiiloon isaa meeqa akka ta'e lafeen isaa attam jabaa kana yaada. Mucaa xobbee manaa ba'een beennee waggaa 17 fuudhanii sibiiluma mukaayootti kaa'an maal qaba? Waanjoo mukaayootti kaa'an. Waanjoo sibiilaa morma isaatti gashaneedha. Hammam cabe, hammamitti ulfaate. Maalidha kun? Garaan haaloo iddoo korata seexanaatii isiniin jedheera. Warshaa seexanaadhaa jedheera. Kana hundumaatti akka inni saaxilamu garaa haaloo qabate garaa obboloota isaa garaa sanatu kana godhe jechuudha. Warra Ismaa'eelotatti gurguraniin jedha. Waan laman isiniin jedha warra waa'ee Ismaa'eelotaa. Inni tokko macaafa faarfannaa 83:4 irra jira. Ismaa'eelonni yeroo hundumaa mareen isaanii Ismaa'eelii fi Yisaaq irraa kaatanii beektu. Phaawulosis baay'ee dubbata san. Suma faarfannaa 83:4 irra yoo ilaal Israa'eelii irratti duguggaa sanyii geggeessuu barbaadu isaan. Ijoollee Haggaariif ijoollee Abrahaamidha. Duguggaa sanyii geggeessuu barbaadu. Kan gurguran eenyutti kennu ibricha kana fuudhaniiti warra haxaanii balleessanitti isa kennanii jechuudha. Waan tokko kan biraan isinitti hima. Kana macaafa qulqulluuma keessaa walitti fidee hubadhe. Amma warri Ismaa'eelonni kun Kana'aanotatti lakkaa'amu. Kana'aanotaa wajjin waliin fuudhinaan heeruminaa jedheera Waaqayyo. Maaliif? Sababiin inni tokko inni guddaan gosa shaakala saalqunnamtii isaan qabantu fuula Waaqayyoo irratti iggaasisaaf jibbisiisaadha. Isa kana seera Lewwotaa boqonnaa 18 irraa kaastanii dubbisuu dandeessu. Waaqayyo Israa'elitti yeroo himu abbaan intalaa wajjin akka hin ciisne, akka dhiirri dubartii wajjin ciisutti dhiirri dhiiraa wajjin akka hin ciisne, horii fi bineensaa wajjin akka hin ciisne yeroo jedhu sana shaakala sanatu biyya sana keessa jira. Sabni kun shaakala akkasii waan qabaniif lafti kun isaaniin tufte yookiin hoqqiste jedha macaafi qulqulluun. Warra shaakala akkasii shaakalanii safuun beennee xuraa'otatti dabarsanii mucaa waggaa 17 gurguranii. Garaa hamaa, garaa haaloo kanatu isaaniin gara kanatti isaan geesse. Waan tokko jedheen waa'ee isaanii fixeen waa'ee Yoosef isinitti himeen xumuraa. Garaan dhiisuu diduu yakka fakkeessuutti nama geessa. Cubbuu Waaqayyoo baay'ee jibbu keessa fakkeessaa jibba Waaqayyo. Hin jaallatu. Nuyyoo akkas jenna. Ani fakkeessaa hin jaalladhu jenna. Fakkeessuutti immoo nuumatu tokkoffaadha. Of hin arginu malee. Fakkeessuu nama argina malee. Hela garaa dhiisuu yookiin garaan dhiisuu diduu yakka fakkeessuutti nama geessa. Waaqayyo ani jedhe hundumti keessaniyyuu yaadattu. Ani jedhe Israa'elii hin jiru Waaqayyo jette ganteetti. Yihuudaan immoo manni qulqullummaa achi jira. Israa'el maal gooti? Waaqolii talfamoo bakka lamatti addaan citaniiru kaabaa fi kibba warri Israa'el jechuudha. Yihuudaa yaadattu bara ilma Solomoon wanta ta'e san. Amma Israa'el warri kaabaa kuni hin labsanii. Jedhan Waaqayyo Waaqa miti jedhan. Labsanii hin ganan Waaqayyoon. Eenyutu Waaqa jennaan Ba'aalfaa maalfaa jedhanii waaqolii adda addaa sanatti kan warra Sooriyaatti kan warra Filisxeemitti kan maalootti sagaduutti ka'an. Yihuudaan garuu iddoo manni qulqullummaa jirudha. Kanaaf nuyi Waaqayyoon waaqessinaa jedhan. Garuu immoo turanii maal godhan? Manuma qulqullummaa keessa immoo waaqolii tolfamoo fidanii dhadhaabanii jechuudha. Garuu irri keessi manni qulqullummaa maalidha? Waaqa Israa'eltu keessatti waaqeffama isaaf ijaarame. Waaqayyo akkas jedhe. Isheenatti fakkeessitu Yihuudaarra
isheen agante Israa'eliin hin filadhee. Fakkeessuu mannaame Waaqayyo maal barbaada akka warra dargii hin jiru Waaqayyo warra jedhan barbaada. Mana isaa keessa taa'anii faarfachaa maal jecha haaloo walitti qabachuu walirratti korachuu walitti hojjechuu manna akka warra Maarksiistii Leenistii jedhaman Waaqayyo naman uumne namatu Waaqayyoon uume jechuutu erganuudha kun. Isa kana filata Waaqayyo jechuudha. Hamaadha fakkeessaan nama guba. Waaqayyooni garaasaa guba. Waaqayyo fakkeessuun jaallatu. Waan tokkoon isinitti hima. Isa sila isinii jalqabeen isiniif fixa. Abbaan keenya ajjeefame bara akka addunyaatti 79tti ajjeefame waggaa 13 bakka inni jiru namni beeku hin jiru. Bakka inni bu'ee lubbuun isaa jira jedhama. Nu jira jennee oma jiraanne egaa waggaa 13 itti baana. Barbaacha isaayyuu biyyaa biyyarra deemneerra. UN itti himneerra waan nu hin goone hin jiru. Dhumarratti yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan itti aanu dhufu booda labsiin barbaadamee dhabame mana hidhaa keessatti labsiin raadiyoonii irratti labsamee miidiyaa irratti namni gaafanni ajjeefame achin ture argeera jedhe. Jannaan kottuu baasii jedhamnaan deemee iddoo isaa kunootii jedheetii agarsiisee qotamee yeroo ba'u addaan hin caccabne lafeensaa akkuma jirutti jira. Hojjaan isaa meetirii 2 waan ta'eef hin beekamaga waan baay'eetiin mallattoo isuma ta'uunsaa barame jechuudha. Isa booda sirna waggaa 13 gadu'e sirna awwaalaa geggeessinaa jedhamee addunyaa garagalee dhufe 5 kiiloo makaan Yesuus jechuudha. Addunyaa garagalee dhufe sirna awwaalaa guddaa ture jechuudha. Isa booddee namoonni baay'ee boo'u turanii hundumtuun boo'aa. An garuu sila akka isinitti hime hin boo'uun jedhe. Hin boo'u. Kunoo astiin as jirti. Maaliif hin boossuu naan jette? Hin boo'u. Maaliif hin boo'u beektu? Qophaa koo baay'ee boo'eera. Garuu maaliif hin boo'u nama duratti beektu? Warra isa qabsiisanii ajjeesisantu achi jira. Waan isin dhibu immoo lafa ciranii abbaa koo jedhu. Waraqata ragaa qabatamaatu jira akka isa ajjeesanii jechuudha. Waltajjii kan qabate isaan, kan lallabu isaan, kan boo'u isaan an fakkeessaa kan arguu hin danda'u jedhe. Ajjeesanii moo dabarsanii laatanii moo beekamaa qabatamaa ta'ee moo jedheen dhiifama gochuu waan hin dadhabeefi boo'uun dide. Maaltu na jibbisiise yoo jettan fakkeessichaadha yeroo sanatti jechuudha. Isa booddee immoo jireenya mataa kooteetuun ilaalu anuu fakkeessaa lakkoofsa hin qabneen qaba qalbii jijjiirradheen isaaniifis dhiisee jechuudha. Obboloonni Yoosef kuni isa kana duwwaa isinitti himeen fixan jedhe. Obboloonni Yoosef kuni isa sila dubbisneerraa mari'atanii maal jedhanii isa booda abbaatti mani abbaatti mucaa kee bineensi nyaatee jedhaniiti maaltu godhame beektu wayyaa gaddaa tuffatame. Achumarraa dubbisaa. Seera uumamaa 37 keessa 18 kaasee jiranni kun. Isa booda boo'icha taa'an. Yaaqoob mucaa koo u'u jedha obboleessa koo jedhu isaan. Innis maaqii uffate isaanis maaqii uffatan. Yeroo namni achi akka aadaa biyya keenyaatti namni dhufu boo'ichin jalqabamaa duukaa boo'u. Maal godhanii dhufanii? Gurguranii. Miti birriitti fudhatanii. Birricha harka isaanii keessa jira. Qarshii sheekilii 20 gurguranidha. Inni harka keessa jira. Isa irratti karoorfachaa jiru isaan. Garuu boo'ichaan lafa balleessani. Abbaani ani maaloo mee jajjabaadhu gaa maalii ittiin jedhuun. Maaloo jajjabaadhu malee. Maal goona reegaa bineensa too nyaate. Bineensa eenyudha? Bineensi daggalaa nagaa qaba. Yoosef ittiin buune daggala keessa jooraa ture isaan barbaacha. Bineensi isaaniidha. Garuu maal ittiin jedhu maal gochuu jira gaa abbaa keenya. Maaloo umrii kee kanatti akkasin ta'ini. Gadduu kee arguun barbaannu nuyi. Nu jiraachuu kee barbaanna. Maaf mucaan ni jaallatu jala ajjeesan isaan.
fakkeessitoota. Mana boo'ichaa yeroo deemtan baay'ee biyya keenya keessa maaltu jira beektu? Fakkeessa. Fakkeessa. Achi taphachaa dhufanii balbala bira yeroo gaa wayyoo. Jiramoon jiru kun. Turaamee lafatti darbatu yeroo achi ga'an. Yeroo laalaman lippistikiin dibameera, rifeensa hojjetameera, shaashii turra jira malee. Silaattam ta'aniiti uffatanire yoo lafa gangalatanii rakkisu ta'eef. Mitiire wayyaanoo mataadha amma miillaatti gurraacha. Obboleettiin tokko boo'icha namni dhufeetti mee walumaan deemaa jirra makiinaadhaani booddee jenna ammuma ga'uunarra jira jette. Ennaani isheen tokko immoo wayyaa'oo jennaan shat gootee baaste borsaa keessa. Namni du'e hin jiru. Du'aaf jettee qopheeffattee deemti. Tarii yoon boo'ichatti goruun narra jiraate jechuudha. Amma immoo durii nuyi ijoollummaa keenyatti dubartii isayyuu aadaa Oromoo miti. Gurraacha uffachuun Oromoon gurraacha uffatu. Argineen beennu warri beekanis dubbataniiru. Oromoon gurraacha uffatu. Yoo fagaatee wayyaa adii qaba wanta ta'eef fo'aadha waan ta'eef dhangaggoo keessa cuubee inni immoo keelloo ta'a isa uffatee deemaa jechuudha. Inni kun egaa olloota keenya irraa isa fudhanneedha inni gurraacha uffatan kun. Fudhannee dubartoota uffata ture amma immoo dhiirri mataa amma miillaatti isa kaawwata. Yoo namni jalaa du'ee gurraacha uffatu ta'e maal taate jedhu akkuma ergamaan dhufeesidha akka jechu gurraacha yoo ofirra buusee fakkeessaadha kun dhugaan isiniin jedha fakkeessaa. Warra namni jalaa du'e eenyutu garagalee laala? Deemameen jajjabeeffamaa, deemameen kadhatamaa fi gaafuma sana daansiidha. Daansiidha isinitti himaa dhugaadha. Wannoomadha akkuma asikka waaqeffannu wayii afuura wayii buufata isa booda wooy akkasitti iyyu yelloodha kun. Eenyuma kana amantoota nama amanaa keessaa nama tokko du'e deemne eelaa amantoonni lafa ciranii rakkanne musliimotatu dhaabatee ilaala. Akkasuma isaan wayyaa isaanii uffatanii uma dhufanii dhaabatanii ilaalanii yeroo amantoonni biyyoo keessa gangalatanii wacanii iyyanii ilaalaniiti kottuun deemna jedhanii ba'anii sokkan. Itti toluu dide. Warri jireenya bara baraa beennu akkas godhanna. Warri jireenyi bara baraa maal akka hin taane beekan immoo egaa du'uuf jiraachuun jira jedhanii uma dhiisanii. Waaqayyoon waa gargaaru. Garuu wantichi akka obboloota Yoosef fakkeessaadha. Boo'uun jira Yesuus iyyuu boo'eera. Gadduun jira hin gaddina nuyi namootadha. Garuu fakkeessuun hamaadha. Hin fakkeessu obboleennu Yoosef turanii. Mee gara Yoosefitti deemineeti qeesiin maal akka jedhu beekon sa'aatii ilaalaan jiru yookiin warri fuula koo dura jirtan yeroo na beeksisaa asumarra naa kaa'uu dandeessu. Gara Yoosefitti deebina amma gaa waan gaddisiisu baay'ee isinitti himeera waan nama gammachiisuun xumurra. Garaan araarame garaa dhiisuu hin dandeenye jedheen qabxiilee isinitti himaa ture. Garaan araaraa iddoo buufata Waaqayyooti. Ameen. Yesuus Kiristoos akkas jedhe anaaf abbaan isa keessa buufannaa jedhe. Inni soo nu keessa kana kadhate Yesuus Kiristoos. Iddoo buufataa barbaada Kiristoos. Garaa keessa taa'uu barbaada. Akka gaafanni dhalachuuf jedhu mana dhabee jooree har'as jooraa jira Yesuus Kiristoos nu keessa buufachuudhaaf akka garaa Maariyaam. Garaan Maariyaamii itti tole. Baay'ee macaafni kana jedhee nutti himu yoo ta'e iyyuu nama waaqayyummaa ishee qulqullummaa ishee nutti hima. Hin barbaada Yesuus garaa keessa buufatu. Iddoo buufata isaati. Yoosefi yeroo isaan abbaan dhiisisiin jedheera. Maal ittiin jedhani? Hin boo'eedha. Boo'icha maali? Boo'icha jaalala. Haxxummaa isaanii. Yoosef gowwaa isinitti fakkaatee amma? Mootii biyyaatiin maal taatanis ogummaadhaan muudame minni sanyiidhaan miti. Filmaataan miti, siyaasa hojjetee miti. Beekumsaaf ogummaadhaan kunoo hafuura Waaqolii keessa jira jedhameetiin kan inni muudame haxxummaa garaa isaanii wallaale seetuusin. Ela namni mee
namni garaa dhiifamaa qabu sun hattee ta'ee hattuu ta'ee sobduu ta'ee dhimma hin qabu inuma jaallata. Ayyaana akkasii nuuf haa laatu Waaqayyo. Darbanii jaallachuu danda'u. Jaalalli Kiristoos maalidha? Isan jaallatamne jaallachuu danda'u isaati. Cubbamaa jaallachuu danda'u isaati. Garaa Kiristoosiin qaba waan ta'eef Yoosef cubbamoota sana jaallate. Jal'oota warra ammas yeroo hundumaa mareen isaanii hojii biraan qabanii waa'ee Yoosef mari'achuu. Jal'oonni hojiin isaanii maa inni beektu? Waa'ee qulqullootaa itti odeessanii barri isaanii darba. Amma kanatu ta'eefi ammoo akkasii gochaa jira. Ammoo achitti argamte eetuma jedhanii barri jalaa dhumaa jechuudha. Nu haa baraaru Waaqayyo. Seera uumamaa 50:18 irratti ergaan isaanii gara Yoosef yeroo dhufu Yoosef hin boo'ee jedha. Isa booda obboloonni isaa akkuma sila isinii dubbatetti miilla isaa irratti lafa dhahaniidha. Garaa araaraa inni qabu Yoosef xiyyeeffannaan isaa waan ammaa waan har'aa nan bulamoo namni na ajjeesaa moo etuun ta'inii warri garaa araaraa qaban barabaraan isa jedhamu yaadu. Eternity barabaraan isa jedhamu yaanni isaanii yeroo hundumaa asitti daangeffama. Yaaqoob du'e na ajjeesaa attaman godhaa nan ga'u akkas miti. Namni garaa araaraa qabume qaarsee yaada. Garaan araaraa isaa dhufa. Hafuura Waaqayyoo biraa dhufa. Kanaafi hafuuricha Waaqayyootu keessa jiraata waan ta'eefi waan barabaraa isa yaachisiisa yookiin ishee yaachisiisa jechuudha. Yoosef akkas jedhe 50:15 irratti hin sodaatinaa jedhe. Maaloo hin sodaatinaa ittiin jedheen. Hin sodaatinaa an Waaqadhaa ittiin jedheen. An Waaqadhaa kan inni isinitti faradu. Murtoo kan inni isin irratti murteessu. An Waaqadhaa dhuguma isin na miidhuu barbaaddaniittu. Garuu Waaqayyoo waan gaarii hojjechuutti geeddare waan isaa ittiin jedheen. Maal yaade Waaqayyoo jedhe? Lubbuu baay'ee oolchuudhaafi godhe waan kana isinittiin dhageessisiinii jedheen. Kanaaf hin sodaatinaa. Ani isiniin nan jiraachisa. Ijoollee keessanii nan tajaajila. Nan kunuunsa ittiin jedheen. Kanaaf baay'ee gaarummaa kana hin jedhamneen itti dubbateedha dubbisaa booddee deemaati. Mirkaneesseef isinin jaalladha. Isinin kunuunsa. Isiniif hin dhaabbadha. Ijoollee keessan nan jaalladha. Nan dhimma haadha manoolii keessaniif hin yaadda'inaa ittiin jedhe. Warri garaa araaraa qabani surraa Waaqayyootu irraa calaqqisa. Ameen. Garaa araaraa nuuf haa laatu. Seera uumamaa 45:3 irratti yeroo Yoosef of mul'isu. Yoosef obboloota isaatiin yeroo isaan mootii Gibxiitti dubbanna se'an ani Yoosefin yeroo ittiin jedhu abbaan koo lubbuudhaan jira yeroo ittiin jedhu obboloonni isaa dubbachuu dadhabaniidha. Sababiin isaa argamuun Yoosef isaan hollachiiseedha. Isaan rom'isiiseedha. Maaliif beektu namni garaa araaraa qabu surraa Waaqayyootu irra buufata. Waaqayyo immoo sodaachisaadha. Kana irraa kan ka'e hin sodaatama. Argamuu isaa keessatti baay'ee sodaatamaadha. Namni garaa araaraa qabu Kiristoosiin calaqqisa. Akkas jedhee dhaga'amee isiniif hin dubbisa. Seera uumamaa 45:5 irraa akkas jedha. Ammas lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kan na ergee Waaqayyoo waan ta'eef isin isana gurgurtanii fi yaadaan hin dhiphatinaa. Ofittis hin aarinaa. Maaloo laalame waan inni dubbatu. Sittaa dhageessisu garuu waan ati goote. Mitiire? Sitti yaadati maaloo dhiisi maaloo yoo jedhee namni gidduu baruutu irra jira. Akka waan barsiisaa taane wayii jechuudha. Baruutu itti dhageessisu, itti hadhukkumuun madaansaa itti dhageessisu. Jennaan maal jedhe beektuu Yoosef? Maaloon dhiphatinaa jedhe. Ofittis immoo naarinaa dhiisaa hin aarinaa jedheen. Waggaa lamaan kana biyyicha keessatti beelatu bu'eera. Ammayyummoo kan itti hin qotamne hin haamamnes
waggoota 5 nu hafe waaqayyo hambaa lafarratti isin qusachuudhaafi warra baay'atan of kalanis fayyaatti isin jiraachisuudhaafi isin durana ergee ilaala dhiphateera hattuu jedhameera ejjituu jedhameera mana hidhaatti galeera cancala baateera waanjoo baateera kun hundumtu maaloo dhiisaa ta'u jedhe isiniif gaarii gochuudhaaf godheem waaqayyoon ilaalaa waaqa barabaraa ilaalaa inni waaqa dinqiidha waan narra ga'e dhiisaa isini waan nurra ga'e akkam kunuunsina nuyi waan narra ga'e moo waan Yesuus keessaa na baase moo bara akkasii dhuga ba'umsaadha amma dhiiseera dhuga ba'umsaadha abaluun akkas na godhe Yesuus garuu naa birmate elaame akkas gaafa sana Ismaa'eelotatti yeroo na gurgurtan fuudhanii akkasitti na tumanii na rarraasanii natti tufanii na beelessanii tokko isaayyuu hin dubbanne inni maal jedhe dhiisaa maaloo jedhe dhiisaa waaqayyoo gaariidhaaf godheera jedhe warri garaa araaraa qaban daangaa malee ol qabamu isa jedhamu isinitti meen cufa kanaan finna halleluuyaa garaa araaraa qabaachuu duwwaan fagootti nama geessa galanni isaaf haa ta'u akkas jedhaati abbaa kootti maattiin jedhe waan isaaf ta'e dubba waan irra ga'een dubbatun abbaa kootti maa sana jaallatutti akkas ta'een ture miidhamee jooree biyya namaatti etuun ejjituu jedhamee hidhamee hin jenne abbaa kootti Yaaqoobitti lubbuudhaan jira jedhee boo'e jirattiin jennaan mee dhaqaati akkas jedhaatti maa akka waaqayyoo jedhe waa'ee waaqayyoo dubbatan fari'oonii fi abbaa sana godhe Yoosef ijoolleedhaam waggaa 30 Yoosef fari'oon isa waggaa meeqa bulcheedhaam anaan garuu abbaa sana godhe dubbisaa achi deemaatii booddee mana isaarratti kan ajaju ana dhaa'edhe maal jedhe anaani abbaana godhe gooftaana godhe darbeemmoo bulchaana godhe gosa taayitaa meedaaliyaan elaasiif asiin abbaadha bulchaadha elaa naqatee deema waan meeqa kan mul'isu taayitaasaa kan mul'isu waan meeqa ofitti naqee deema wayyaansaa addadha gonfoonsaa addadha uleensaa addadha meeqaaf meeqatu bitaaf mirga isaatiin yaa'a hojjetoota meeqa qaba isa booda maaloo dhaqaati abbaa koo fidaa abbaan koo kabajaan an argadhe hunduma biyya Gibxii keessatti garaan araaraa miidhama yaadatu maal jedhaani kabajaan biyya Gibxii keessatti argadhe deemaatii hima ariifadhaa jedheeti isa booda immoo hunduma isaaniirra deemee dhungate sinin dhibu lakki sinin dhibu fakkaata sinin gochaa oltu taaga eebba baay'eetu garaa araaraa qabaachuu keessaa dhangala'a isa booda fari'oon akkas jedhe konkolaataa baay'een akkasuma jedha konkolaataan biyya Gibxiitti ergamu jedhe maal gochuudhaaf abbaa Yoosefin fiduudhaaf ijoollee isaaniif jedhe haadha manooliin sun namni maqaa isaanii beeku iyyuu hin jiru asitti garuu kabajamaniiru jedhe kanaaf waanuma tokko yaadda'inaa meeshaa biyya Kana'aaniin jiru kootota sanan guurra jettanii yaadda'inaa qabeenyaan Gibxii inni ol aanaan kan keessan ta'a waanta ta'eef saasi Ameerikaa biyya tokko yeroo deemnu shaanxaa harkisnee deemna miti saasi immoo dhukkuba isaa qabna buddeen faa keessa goonee bassoo faa keessa goonee fuunee deemna mitiire waan akkasiin harkisinaa maal taatanii ibroonnoo yeeyyiidha qaroomina hoon qaban isaanoo waan akkasiin qaban isaan dunkaana keessa irra jiraatanidha warri Gibxii piraamiidiin bara sana ijaarame ammayyuudhaaf ijaajjee jira warra asuma keessa yeroo dubbistan reeffi Yaaqoob illee goggogsuunsaa guyyaa 40 medical technology biyya sana keessa jiru jechuudha
kan Yoosefis akkasuma godhame baay'ee biyya qaroome biyya badhaadhaadha biyya badhaadhaatti dhuftu gaaf tokko Ameerikaan deemaa wayyaa walitti naa qabiin jedheen mucatti tokkoon booddee jennaan Ameerikaa ga'ee shaanxaa yeroo banu maaltu jira beektu sooftii jira baatiriitu jira yoo ibsaan badee jetteeti warri kun dursanii eeggachiisaniga waan akkasii kana'anii fiddanii akkan dhufne asitti galaa jirtu biyyi qophaa'eera magaalaan Gooshan kan keessanidha wanta biyyi Gibxii qabdi jedhamtu sadarkaa ol aanaa irratti jiru nyaanni addaa uffanni addaa meeshaan qotiisaa addaa waan hundumtu isiniif qophaa'eera kanaaf waan tokkoyyuu fiddanii hin dhufinaa ijoollee keessaniif haadha manoolii keessan duwwaa ittiin jedhega akkasitti adeemanii akkasimmoo ittiin jedhe adaraa karaarra yeroo deemtan immoo waliin loliinaa jedhe Yoosef akkasittiin jedhe maaltu ta'eefi Yoosefiif maaltu ta'e ogummaa waaqarraatu laatameef maaliif beektu waaqayyo ogeessota akka taanuuf nu uumeera maaliif hundumti keenyayyuu dhala namaa kan jedhamu gaafa uumamnu ogummaa wajjin uumamne eessarraa barreeffamee jira yoo jettan iddoo baay'eedha tokkuman isinitti hima bifaaf fakkeenya waaqayyootiin uume waaqayyo ogeessadha moo miti ogummaa qabna moo hin qabnu maal ta'eere garaa haalota awwaale mucaan Yoosefi haaloon qabu wanta ta'eefi ogummaa waaqarraatu isa guutee ture Yoosef isa ijji namaan argine arga akkuma nitti abjicha hiikuu dhaggeeffadhaa dubbisaa deemaati isa waggaa 7 waggaa 14 addunyaa maaloo ta'u hundumaa hiikee isinitti himan ogummaa sanaa qaba garaa raaraa yeroo qabaannu ogummaa sanu keessa awwaalame haaloo fi jibbaa fi xuraa'ummaa fi abboomamuu diduu fi fincilaan isa awwaalametu awwaala diigee nu keessaa ol ka'a isa booddee barbaadamoo taana araara yeroo goonu isa booda warra gorsan taana isa booda warra hibboo hiikan taana barbaaddanii isa kan barbaaddu mee harka keessa nan barbaada warri jettan ogeessa gorsu ogeessa barbaadamuun ta'uu barbaada kan jettan haaloo dhiisaaga namatti hin qabamiinaa gadoof deebisaa araara kadhadhaa kana duwwaan moo miti Yoosef akkuma isin beektan mana abbaasaa ture yoo fagaate tiksuudha garuu Fari'oon biratti siyaasa biyyaa geggeessuutti nama suma geggeessaa jedheen an Fari'oonuma ta'uutu siyaafe malee geggeessaan biyya kanaa siidhaattiin jedheen egaa maal jechuudha siyaasa geggeessuu jechuudha Fari'ooni ministeerota hin qabu jettanii yaaddu saba qaroomeedha sirriitti qaba isaan hundumtu akkam akka gubatan yaada waggaa meeqatti fixaniiru ibrichi mana hidhaadhaa harkifamee ba'e dargaggeessi kun immoo lammaffaa ta'a biyya Gibxii keessatti maaltu kanatti taayitaa guddaa kanatti ol isa fide garaaraara waaqayyoon waa gargaaru garaaraaraati inni waa'ee warra amma agiroo-ikoonomistii warra agriikaalcharaal ikoonomii akkas jedhamutu jira barataniiti dooktarii faa waan akkasiifaa ta'u baay'ee baratanii baay'ee hojjetanii qonnaas hin dhaqne naannoo qonnaas hin beeku midhaanni akkuma kooti akkatti makaramu hin beeku akkatti naqamu hin beeku garuu waggaa 7 jedhee karoora baase qaba karoora taa'ee ana akkamitti akka inni barreessees hin beeku karoorse booda maal jedhe magaalota baay'eetu jira biyya Gibxii keessa magaalaatu jira magaala macaafuma qulqulluu jedhachuma irraan dubbise magaalaatti naanna'ee immoo qonnaatu jira kanaaf maal jedhe magaalonni naannoo isaanii qonnaa jiru hakuusaniidha maaliif barichatu bara badhaadhummaa ture waggaan 7 silaa'u bara itti qotamee oomishamee irraa hafaa ta'uudha kanaaf maal goona jedhe ela magaalaan kun achi hin geessin
inni bahaa jiru kibbatti hin geessu, inni kaaba jiru achumatti geessitu jedha. Isa booda immoo deemee maal godhe? Istoorii yookiin gumbiidha, gombisaa gurguddaa kan waggaa 7 midhaan qabatee taa'u biyya Gibxii duwwaadhaaf miti, addunyaadhaaf achuma irratti dubbisa. Addunyaa guutuudhaaf bara beelaadhaaf midhaan gombisaatti naqee kaa'e. Eessaa dhufe barumsi kun? Yuunivarsiitii isa kamirraa? Eessaa dhufe beektu? Garaa araaraa. Haleluuyaa. Garaa Kiristoosiin qabaachuudha. Inni booda immoo maal godhe beektu? Biyyi lafaa hundumtuu beela yeroo dhumu amman gurgurraa jedhe. Biizines pilaanii baase. Nu amma biizinesii uuma xinnoo tokko faa geggeessu meeqa nu harkatti fashala diigamaa waafa miti. Biizinesii sadarkaa addunyaa irratti hojjetu dhaabe jechuudha. Inni kun warra Gibxiittis hin gurgurama, warra biyya fagoorraa dhufanittis hin gurgurama. Akkaataa bittaaf gurgurtaa gatii itti baasuu isa kana hundumaa caasasaa diriirsee lafa kaa'e. Kana duwwaa immoo miti. Dippiloomaasiis baay'ee dandeettii qaba ture. Biyyoota biraa wajjin lakkii isinii nuyi biyya Gibxiif malee maaloon horii fidda, mootummaan Fari'oon jabaachuu badhaadhuu turra jira, kanaafi fidi. Dippiloomaasii balballi banamaadha biyyi Gibxiin, nuyi qabna, kaawwanneerra, kuufanneerra, itti qophoofneerra, qophaa'ootadha, isinii oolchuu dandeenya, beelarraa isin hambisuu dandeenya. Isa kana jedha. Fari'oon baay'ee isatti gammade. Maqaa Gibxii laateefii jedha. Zaafenaat kan jedhamu. Maal jechuudha? Waaqayyoo hin dubbatas hin jiraatas jechuudha. Fari'oontu kana jedhela. Waaqa Israa'el immoo waaqa biraan jedhe. Waaqayyoo hin dubbatas jiraataadhas jedhe. Ilaalaa namoota waaqayyoo wajjin walii galan bakka deemanitti waaqayyoon kabachisiisu. Yaadattu waa'ee Daani'el achi keessa lixu. Akkatti Naabukadnetsoor waaqayyoon Daariyoos kabaje, dargaggoota sanarraa kan ka'e Naabukadnetsoor akkatti waaqayyoon kabaje. Yoosef biyya Gibxii keessatti waaqayyoon kabachisiise. Yaawween inni Elshaadaay ta'e, inni Elohim jedhamu, inni hin dubbatasi hin jiraachisasi. Addadha waaqolii keenyarraa jedhe. Isaan hin dubbatani. Mamiidha. Hin dhaabbatu. Waaqayyoonni kun hin dubbataa jedhe. Itti dubbatee arge Fari'oonitti. Yoosefiin afaan godhateeti itti dubbate. Jiraataadhaasii jedhe. Mootummaa isaatiif barri hin jiru jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Yoosef aboo Gibxi keessatti kan hin jedhamnetu isaaf laatameef. Hin yaadattu. Fari'oon maal godhe? Amartii yookiin qubeelaa isaa baaseeti Yoosefitti kaa'e. Mootiin qubeelaa baasuu turre jira? No. Anumaafuu hin ta'uutti hin jedheen. Siif ta'atti hin jedheen. Dhiisuu moo dhiisuu wayyare. Akka Yoosef moo akka obboloota isaa ta'uu wayyare. Waaqayyoon waa gargaaru eebbifama.